hiriyaa dhugaa jechuun nama rabbiif jecha wal jaalate, nama keeyrii wal ajaju, nama hamtuurraa wal dhoobu. Subhaanallah, mee seenaa kana dhagayaa. Seenaan kun akkana ture, hiriyootatu turanii. Subhaanallah, hiriyoonni kun karaa hammeenyaa irratti wal jaalatanii badii irra waliin turanii. Achi keessaa tokko rabbiin fedhee hidaayaa kenne. Subhaanallah, hidaayaa erga booda quraana qara'uun ibaadaa ofirra jabaate akkuma ofii hidaayaa argate san hiriyoota ofiitiif karaa hidaayaa kana hawwee ol ka'ee bira deemee dawaa godhuudhaaf. Subhaanallah, silaa deemuu hin qabu ture. Maaf jennaan baay'inni jagnummaa mooyata akkuma jedhamu san jechuu. Subhaanallah, erga ka'ee deemee hiriyoonni kun babbadoo turanii madaa isaa ka yeroo maasiyaa keessa waliin turanii itti kaasanii jennaan ol ka'ee biraa deemee. Subhaanallah, ergasii ammoo hiriyoonni tunni maal godhuu barbaadanii, isas karaa ofii sanarra deebisuu barbaadanii mala itti malanii, yaa obboleessa keenya kootu dawaa nu godhi, karaa hidaayaa nutis argachuu barbaanna, akkasuma immoo konkolaataa bitachuu barbaanna, du'aa nu goota jedhanii sobanii waamanii